ajaa'iba yeroo baala naasaaf kee moobaayila waan naasuuf narra bilbilanii addicha daddakuutan ammalleedha waan qabu ayyee laayivii keenya deebine dachaa warra reefu turtaniisi sheerii solii godha viidiyoo kanarra waa'ee dirree dhawaarra haasa'uu deemna waa'ee dirree dhawaa dubbii serious taate dhimma jabaarra haasa'u dhimma dirree dhawaarraa seenaa dubbii jabdurra haasa'u jechuudha arraan tana iyya olii dabarsuu deemna ni iyya oromoon yoo jee lola ijoolleetii fi lola beeraatii lola ganda keessaati jechuudha yoo jee lola gosaati karrayyuu faa yeroo iyyan garte injaani lolli san lola gosaati jechuudha iyya lallaba gosaati yoo jee immoo lola beeraatii fi ijoollee ganda keessaati san akka jabaatti ilaalamu jechuudha iyyee hunuu akka qaba arra jenna jennee lallabna jechuudha maaliif oromoo wal dhaga'uu qaba dhimma oromoo gartee balleessuu oromoo adda fotteessuu oromummaa balleessuu waan deemu jiru raayi haasoina waa'ee dirree dhawaatii wal qabatee jechuudha dirreen dhawaa lafa gartee saanaa xiqqaasanii miti baadiyyaalee 38 qabdi balloodha dirreen dhawaa tuni oromiyaa bahaa ona afran qallooti dirreen dhawaa oromiyaa bahaa ona afran qallooti oromoon ono qabdi gosti hundi bakka qabattu gosaan qubatti beef gosti bakka kana qubatti gostuun bakka tana qubatti gosti hunda bakka qubatti qabdi amma dirree dhawaa tana gama bahaatiin noolee jira gama dhihaatiin immoo alaa jira si galte akkas isaan lamaan kanaan barfamtee jirti ona alaatii fi ona noolee jechuu dirreen dhawaa so ammaan tana dirree dhawaa tana gartee akkaataa magaalaa qofatti ilaallu kana qofaa miti baadiyyaalee dur 29 qabdi amma akka mootummaa caasaa wayyaaneen tumattetti 38 godhaniiti 19 Soomaaliyaa bulchituu 19 Oromoon bulchituu jaan is fake shira jechuun wanni deemu jiru fakkeenya maqaalee baadiyyaalee waan siinee garba annannoo jaldeessa qaalicha balawa hurtuu awwaallee biyyoo awwaallee bishaan bahe bakkee halloo adaada laga birraa laga odaa laga dool laga harree sigaltee ijaannanii ganda tasfaa malkaa jabduu falama harallaa laga odaa halloo busaa dhujuma sigaltee waahil hulul mojoo hulul dirree jaarraa hasallisoo laga odaa gunuunfataa laga odaa mirgaa gumgum kun hundinuu baadiyyaalee dirree dhawaa jala jirtu dirreen dhawaa tun hanqa hombolchaatti deemti hanqa hombolchaatti dangaggoo gama duubaatiin haramayaa gama duubaatiin maadheeffatteeti akkasii awwadaa gama duubaatiin gara laga diinii kana achi fudhatteeti ilaa hanqa hombolchaatti deemti ononoolee jechuudha onni dilli kun so dirreen dhawaa somaaleeffattooyxee somaaleeffannamtee jechuun maqaan afran qalloo jedhu ni badee jechuudha fuulduraaf afran ilmaan qallichaa nooleen kara somaalee yoo deeme lafa qobsuma isaatiin fottoqee sadiitti hafuu deema jechuudha wanni kun oromoo cabsuudha oromoo tokkummaa isaa jabeeffachaa lalisaa jiru adda facaasuudha mishina ergama beekaa ergama dheeraadha so kana oromoon falmuu qaba lafa fudhachuu qofa osoo hin ta'in oromummaallee balleessuudha maaliif ononoolee guutumatti ononoolee kana fudhata jechuudha dirree dhawaa waggaa jedhama ononoolee guutuu fudhata amma onni alaa akka gartee gama bahaa kana irraa damdamata qabarraa ka Somaaleen fudhattee jira amma onni alaa ka Somaaleen fudhattee amma fakkeenyaaf gartee huursoo yoo fudhattee ererii yoo fudhattee halchoo yoo fudhattee sarkama yoo fudhattee kun ona alaati ka Somaaleen fudhattee jechuudha amma duru ka Somaaleen fudhattee mootummaa Somaalee jala bulu jiru jechuudha filmaata tokko malee referendama tokko malee fudhatan zamana Hassan Ali bulchaa Oromiyaa ture dirreen dhawaatti rarra'uun sababa Hassan Aliitiin beekaa kana xalayaan mircaa boordiin filmaataa mircaa boordii dirree dhawaatiif ka federaalaa barreessee dirreen dhawaa dhaadiyoon akka dorgomtu dhaadiyoof murtooytee itti ta'ettu ta murtooyte waraqaan filmaata jalqabaa ka Itoophiyaa ni jirti yeroo sanitti kasodeeppaa hoogganee Abdulmajiid Hussein Faan waca kaasaniiti Hassan Ali dubbiin tun haa dhaabbattu jeelafadhaa sila akka abbaa biyyummaatiin falmuu qaba ture wanni kun ta'uu hin qabu jee waan falmamuu qabu ture haa ta'uu daas past amma waan as aanurraa dubbachuu qabna nuti waan dabreessoon ta'e waan as aanurraa dubbachuu qabna wanni irraa haasofnu Oromoon baduu deema aadaan Oromoo baduu deemti lafti Oromoo fottoquu deemti Oromummaan cabuuf deemtiidha kana wanni irraa dubbannu ijoon irraa dubbannu Oromummaan cabuuf deemti so maal godhuu qabna Oromoon maal godhuu qaba gaa sigaltee baadiyyaalee dira kana eega qabaannee fakkeenyaaf yoo filmaata
qubsuma sabaaf sablammootaatu yoo ilaale dirree dhawaa irratti bara 1987 istaatiksiin lakkoofsa uummataa yeroo godhamu 1987 istaatiksiin lakkoofsa uummataa yeroo godhamu Oromoon parsantii 48 dirree dhawaa irratti Oromoon dhibbeentaa 48 ture lakkoofsaanuu 1,124 fi 443 ture tuqaa 84 ummanni Amaaraa parsantii dhibbeentaa 27 lakkoofsaan 70 fi takka turan Somaaleen parsantii 13 turte lakkoofsaan nama 36 turan jechuudha san waan magaalaa qobataati Kuni istaatiksii 1987 bahee jechuudha Somaaleen dhibbeentaa 13 Amaarri 27 Oromoon 48 ture 1999 akka lakkoofsa Habashaatti wanni ni jiru 1999 akka lakkoofsa boodatti hafaa jechuudha boodatti hafaa jaanii ni beekta amma 8 boodatti hafee lakkaawata lakkoofsa boodaa hafatti lakkaa'u jira so Oromoon lakkoofsisaa 157 ta'e sigalte so ummanni Amaaraa parsantii 20 ta'e Oromoon 46 ta'e lakkoofsaan ummanni Amaaraa 68 ta'e Somaaleen 13 irraa parsantii 13 irraa lakkoofsaan 36 irraa gama 83 ol guddate 83 dhibbeentaa yoo keenyu 13 irraa hamma gama 24 ol dhufe jechuudha 13 irraa 24 dhibbeentaa 10 takkaan ide heddumminni uummata Somaalee parsantii 10 takkaan ide Ikonomiin biyyattii parsantii 10 takkaan guddatte jarriin sasarraa 10 takka qaba 10 takkaan tunu musiibaa nu fidde bar lakkoofsa qaraatiimi musiibaa nu fidde 10 takkaan tun so amma gaawwanni gaafiin bikki jirtu maali heddummina uummataa kana yoo ilaallu Oromoon akkan heddummaanne qoricha kamtu diramee fi sigaltee maal qusannaa limlee kamaaltu godhamee fi Oromoon akkan parsantii 2 qofaan idaatu godhame amoota dila kana keessatti kunis gaafii takka gaafii lammadaa ummanni Amaaraa parsantii 27 irraa 20tti parsantii 7 kan gadirratan dhukkubni uummata Amaaraa qofa fixee hadirree dhawaa rabbeessa dhukkuba akkamiiti Somaaleen oggaa 13 irraa hanqa 24 ol guddattu inkubeetara ni beektan inkubeetara lukkuu itti baay'isan hakillee itti baay'isan kana inkubeetara kamiin Somaaleen baay'attee akkanatti parsantii 10 takkaan idaate kunis gaafiidha beekaa amma gaa wanni shirri deemu jiru maali dirree dhawaa irratti dachii ka gurguru Oromoodha ka bitu Somaaleedha kunis saaboteej filima deemu jiru jechuudha maal godhan dachii 100 takkan baafne 500 nu gurgurii siin jaan namni keenya eefirraa gurguree tana yooniin gama baadiyyaa gamas bee xarafa bitadhee kaan wayi naggadee yoo jaa economic crisis guddaa keessa waan jiruuf osoo hin feene lafa san gurguree buqaa jechuu bakka sanirraa kunis godhamaa jira yeroo ammatti namu faamilii dirree dhawaa waraanii qabdanii bilbiltanii gaafachuu dandeessanii lafa gurguru Oromoodhaa ka bitu Somaalee wanni kun irraa jijjiiramuu qaba ani wanni dhaamsa dabarsu maali namni Oromoo hundinuu dhaqaa dirree dhawaa biyya dachii bitaa ani bitiraan jiru biyyan galinaan jiru galaa bitaa biyya dachii eenyuuf dhiiftan isin qabdii bar forget about opinion miseensa opinion ta'ina garuu dachii bitaa dachii nu harkaa ba'aa jirti Oromoota uummanni alaa dhaqeeti maallaqa alaa kanaan Oromoo irraa dachii bitee Oromoo buqaasaa jira lafarra maaliif boru riferendama godhuuf akka isaaniif mijaa'u lafa dirree dhawaa irratti wal qubsiisaa jiran fakkeenya tokkoon isinii hima ani magaalaa Jimaa Caattarratti hin dhaladhee dirree dhawaa Finfinneetti yeroo takka ganna lamaaf amata lamaaf Finfinneetti galeetiin ture yeroon deebuu ganda keenya san manuma keenyatti haanu mana sadii nu iddoo jira asfaaltirra mana kareeffatan Somaalonni tokko Hargeessarraa dhufanii beek kana hayyaatti khayrumiyaa hayyaatti hay maqaa hin jeeni maqaa naa himee wal barre warra eessaatiin jeenati reerdi dhabaa yahay naan jee warrumaasiitti naan jeen dhalashataa dunnaa hin jeen dhaloonni kee eessaa hin jeen asuma naan jee bakka tamuno asuma manuma kanatti hin dhaladhe naan jee beekaa manni amma itti dhaladhe jiru kuni bakka naan itti dhaladhe mana lamaan nu iddoo jira mana lama ollaa jechuudha bakkaan itti dhaladhe amata dila kanaan amata 30 jiraadhe inni baatii 3 amal lama galee amal lama waan hin guunne galee achitti hin dhaladhe jee naan falmu jira aboo ani keessummaadha biyyatan hedduun beeku ganda kana gaafadhuun gurbaa hani beeytanii jee injeetiin biraa deeme qaanfadhe anaatu isa qaanfate osoo inni nan qaanfatin haqqamta akka psychological akka jirri wal jaaraa jiru akka hubattaniif hin deema waan tanarratti so arraan tana Oromoon usee taa'uun boru Oromummaa gaafii keessa galcha Oromummaa teenya gaafii keessa galcha jechuudha maaliif arra
maqaan afran qalloo jiru kun fottaquu deema sharafamuu deema jechuudha maaliif ononoolee guutuu fuudhanii Somaalee jala galchan afran qalloo eessa ka Somaalee jiruu fi kaas jiru itti lakkooyte jechuudha maqaan afran qalloo jiru kun gaafii eela galee jechuudha gaafa san kun osoo hin taane akka Oromoon hin fottooyne Oromoon iyyuu qaba mallee iyyuu qaba Oromoon waan tana usee ilaaluun qabuun jedhan maaliif gaafa afran qalloo miidhamu Oromoon naannoo biraattis dirmachuu qabdan Oromoon tokko baadiyaan tokko ilmaan obboleeyyanii ilmaan Oromtichaati lafti dirree dhawaa lafa Oromoo hundaati saniifuu Oromoon hundi baadiyaa kaabaadii kibbaan waliif dirmachuu danda'uu qabna jechuudha waliif dirmachuu danda'uu qabna maaliif usanii taa'uun feesisu dirree dhawaa nurraa fuudhaa jira amma inumaatu akkaan dhaga'utti caasaa baatii sadii jaamu kana keessatti dirree dhawaa illee achi dabarsu deemanii mootummaa wayyaanee Somaaliyaa fudhattuu itti waan tokko irraa irratti hin jiru isaan dantaa irraa qaban dirree dhawaa federaala jedhanii oofu jiranii bar seera addunyaatti wanni isin himu seera addunyaatti sirna itti wal bulchan sistama itti wal bulchaniitu federaala ta'a malee dachiin federaala hin taatu dachii federaala taate addunyaa irratti hin dhageenyaan warri beektan naa himaa jiraatan dachiin federaala hin taatu sirna itti wal bulchan sistama itti wal bulchaniitu federaala ta'a wayyaaneen immoo baasan ubbaafteeti dachii teenya federaala gooti amata 27 hanga jiran kana jechuudha Oromoon immoo takkaan dubbanne iyyee bahee kuni umaa jechuu miti abbaatu iyyachuu qaba iyyanni har'a sigaltee Oromoonni dhaga'uu qaban dubbiin tun Oromoo bira geesse dhagayaa namuu iyyaa walitti dabarsaa Oromoon iyyuu qaba lallabuu qaba falmuu qaba finciluu qaba lafa isaa irratti du'uu qaba jechuudha wareegamuu qaba maaliif dirreen dhawaa lafa qaroomaan magaalaa Itoophiyaa lafuma Itoophiyaa jamtanaa'u qaroomaan dursitee turte zaman ummanni Itoophiyaa reediyoo tokkicha kana qarraf godhee dhageeffatu dirree dhawaa chaanal adda addaa dhageeffatti afaan Arabaa beekti afaan Somaalee beekti afaan Faransaa beekti afaan adda addaa beekti chaanala kana guyyarraa jijjiiranii dhageeffatan Itoophiyaan sa'aa takka yoo reediyoo dabarsite dirreen dhawaa sa'aa 24 reediyoo adda addaa dhageeffatti chaanal addunyaa informationaan aktiiva turan arran tahini imagine qaroomaan manni barnoota Itoophiyaa irra dura dirree dhawaa keessa baname warshaan daakuu zaman ummanni Itoophiyaa dhagaa irratti midhaan daakkatu dirree dhawaa makoroonii faabrikaa qabaachuu turte yeroo jalqabaatiif dirree dhawaa ijaaran manni barnootaa yeroo jalqabaatiif dirree dhawaa ijaaran gaazexaan barreeffamu kun yeroo duraatiif dirree dhawaa irratti qabee dirree dhawaa irratti manni maxxanfame ijaarame jechuudha qaroomaan Itoophiyaa biyya jaamta dursitee turte dirreen dhawaa wanni roorroon irra godhamuufis magaalaan tun akkam guddanne magaalaa daldalaati buufata daseeti waan jedhan gartee buufata daldalaati dirreen dhawaa magaalaa tan Oromoon falmuufii qaba magaalaan tun magaalaa federaala ta'uu qabdu miti lafa Oromooti magaalaan xiqqoon san 19 duwwaa lamatti baaburaa wajjin dhaabbatte gaafa san nama horii qabaa namni kun sheekaa miti daminaasii miti nama raayiduudha nama Oromooti dhawaa elemoo muudee jaaniin dhawaa elemoo muudee nama kanaatu isaan yaaman namni kun akka dirree dhawaa tana magaalaan dhufuu teessuu xayyaarri akka dirree dhawaa gubbaa deemuu taa'uu baaburri akka dhufuu huursoo magaalaa mooraa waraanaa akka taatu waa hedduu raagee ture sigalte so dirree dhawaa tana dhawaa elemoo muudee jaanii yaaman akka nama dirree Sheekh Hussein jedhu dirree Jaarraa dirree Qurquraa Oromoon waan naannoo san jiru moggaasa jechuudha kuni moggaasa Oromooti arra maqaan sanilleen amma Amaarri dhaa waan dhaa jechuu waan hin dandeenyeef dhawaa jechuu waan hin dandeenyeef dawaa jaa dirree dawaa jaa garuu dirreen dirree dhawaa elemoo muudeeti inni gostisaa haala abbaa dhoodha sigalte akkanatti manguddoo lafa keessa kunin seenaadha walii dabarsaa magaalaan xiqqittoon san gaara 11 marfamte gaarri qafiira raayoon sin eegalee gaara daaluu jaaniin ka qafiira gubbaa ta'u kana qafiiratti gizee ante kaambii xaaliyaanta gaara gubbaa jirtu achi dabarte gaara biraa tokko jira ganda gabareetii fi qafiira hedduu ka jiru kiyyoo jaaniin gaara kiyyoo gaara guddaa ganda gabaree gubbaa taa'u jira gaara dibooyilee jaaniin gizee akkas gamas dabarte gama bahaatti ammallee gaara kooraa jaanii jira khooruma fakkaata gaari sanuu gaara khooraa sanitti gizee aane karaa gartee xarafa laga qarqara shinyiilee sanitti gaara toomaati jira yeroo fiigaa gizee kubbaa taphannu gizee ispoortii deemnulee fiinee deemnu tokko jiraami ijoolleen dirree dhawaa ni beekti jeetii yaada gaara toomaa jaaniin yeroo galaana cirracha gartee shinyiilee nama qajeelchu kanatti dabarte gamas karaa dirree xayyaaraa gaarii dirree xayyaaraa duuba ciisu guddaan kun gaara raabaal jaaniin raabaal guddaa ciisu kana jechuudha raabaal gaara raabaal kanatti aanee karaa malkaa afaan ka jiru gaara falamaa jaaniin falamaa
karaa malkaa hunguyee dabare gaarri as dabaru gaara diimaa jaanii kagartee amma FM gubbaarra dhaaban kana gaara diimaa jaaniin itti aanee gaarri Giriikaambii jiru kuni gaara Buttujjii jaaniin Goorona Buttujjii jechuudha keessatti gaara Buttujjii jaaniin gaara itti aanu gaara Buttujjii sanitti aanee gaara haaskuul gubbaa jiru jiraame haaskuul gubbaa jiru kana gaara Hottee jaaniin gaara Hottee farda alaatis ni jaaniin gaara Hottee yookaan gaara Hottee farda alaatis ni jaaniin isfaaltii dhangaggoorraa dhufu kanaa fi cirracha gartee Addis Katamaa akkana qaxxaamuru qafiidhaaf Addis Katamaa hedduu deemu kana hedduu gaara guddaa jira gaara Addis Katamaa kana gaarri san gaara eenyu jaaniini gaara Baabboo jaaniin gaara Baabboo gaarri san akka garaa dumtullee warra Ibrahim Haji Alii kana abbaasaatu qabaa jaama lafa sanii Addis Katamaallee wanni itti jaame yeroo kottoniin warshaan huccuu dhaabbattu gartee ummanni habashaa kun ni beeytanii namni keenya warshaan hojjetu isaantu hojjeta gaafana zamana Haile Sillaaseeti Finfinnee irraa bakka adda addaarra dhufaniiti qubatan dirree dhaawatan yeroo dhufan abbaan Ibrahim Haji Alii kun Addis Katamaan tun lafa isaaniiti manneetti xiqqaa ijaareeti sumuni kireessaa fi jaan sumuni baatitti heddumminaan achi dhaqanii qubatan makiinaan kotonee dhufeeti achirraa isaan fuudha yennoo maawraja addisoo katamaa ganduma sanuu addisoo katamaa baasaniif achirraa itti moggaasan beek garaa dumtii warra Haji Alii boruuti jechuudha lafti san so gaarreen kudha takkaan akkasiin marfamti magaalaan dirree dhawaatu magaalaa dirree dhawaatan Oromoon itti falmuu qaba magaalaa daldalaati sigalte wiirtuudha ija Oromooti Oromoo yeroo adda addaan ijaarama lafa isaarraa akka fottoquun argitan Oromoon akka lafa isaarraa gootti jaanii lafa qotee bulaata amma gandere geeyoo fudhatte qotee bulaan lafa isaati lafa kaaree kuma takka yoo qabaate irraa ka'ee 250 fudhadhu kaan kan mootummaati jaaniin yoo dandeessarra ijaaradhu yookaan investaraaf kanninaa yoo didee maal godhan humna addaa kajaaratan qaban admaa bittanaa jaanii admaa bittanaa laal humna bittinneessitu jechuu bar eenyu bittinneessa Oromoota mirga isaanii falmuuf dhaabbatan bittinneessa jechuu dhaqee daldala dalaga uummanni direedhaa akka beektan kotorbaandii tana dalaga kotorbaandiin kan eegamuu qabu akka seera biyyattiittis seeran qabdu Silaayis Wayyaaniin boodarratti daangaarratti eegamuu qaba eega biyya seene biyyatti ganda dhaqanii guuran yeroo uummanni nurraan guurinaa jee irratti bee admaa bittana kana fidan jechuu adda facaasu nama mirga isaa falmu kana akka namni mirga isaa falmine mirga nama falmuu deemu kana dura dhaabbannaa godhuuf waraana ijaarratan humna waraanaa admaa bittanaa jaanii kophan nyaachifatan jechuu gabbifatan wanta na beeku qaba Oromoon lafa isaarraa buqqa'aa jira malkaa jabduurraa buqqa'aa jira ganda garaadaarraa buqqa'aa jira saabbiyaan irraa buqqa'aa jira sigalte maaliif kun ta'e Oromoon magaalaa iddoo jechi qabu gurguree saabbiyaan gala saabbiyaan musaarraa ookee ammas karaa baadiyyaa deema jechuudha kalafa qubachaa jiru eenyu amma namuu fira qabdan biyyarraa bibbilaa gaafadha yoo jechi gurguruu feete eenyu sirraa bita namaan baati maaliif ta'e kan ko gurguru Oromoo maaliif ta'e gaafii biraatti tunis arra dirree dhawaa qabrii afaan qabrii jaleechuu nama 600 olii jiraate istaatikaalii nama 1,100 ol kachi jala jiraatu sigalte akka manaatti warra 600 bijaama faamilii 600 asaayitiin so ummanni kun xalayaa eenyummaan qaban tokkoffaa abbaa biyyummaa isaanii shakkii keessa galee ija addaatiin ilaalaman ummata addaatu isaan humna addaatu isaan keessa qubate jaamee eegaman warra abbaa biyyaati warra biyya san qabu isaan kun Oromoodha gosti biraa takka illee qabrii jala galteen jirtu nama du'aa qabrii geessina dur nuti qabeen Oromoon immoo jiruun qabrii galte bikkituun qaanyiidha Oromtichi qabrii jala galeeti Oromoon biraa isa laalaa koflaa bira dabara waadda maali kun akkamiin dhagaamuu dhabe namni kun nama keenyaa miki qabrii jala galu sagaraani qabaa hin qabu mika udaanee sagara qabrii darba qabriin bakka udaanee darbanii bakka baraarraa yoo du'aati yoo du'te boroo du'te abaluun kan yoo du'e achitti hawwaalannu bar bakka kabajaati bakka udaan mika darbanii qabriin ummanni kun sagaraan isaanii eessa gaafii tan namni gaafate jira bishaan eessaa dhugan boombaan qaban kana qachuu hin danda'an gawatti jaaniin fi fokkatan santi qubatan san maaliif kun furmaata dhabe Oromoon akkamii waan kana dubbachuu dadhabe tunis gaafii biraati dur magaalaa dirree dhawaatti an kan hin beeku yeroo cirrachetti kubbaa taphannee dhufnu mana magriba faazaanami ijoolleen galtanii jaawwarri lakkii dhukkeen firraadii qafaa inni ala teenya beeka hooyyoo qoonqoon si dhufte jaan hooyyoo qoonqoon si dhufte xaanaa ceenee mana duraa seen ni sudaan hooyyoo qoonqoo Somaalota sadaqaa kadhataa beek alla hooyyoo qoonqoo naa kanni jaan hooyyoo qoonqoo naa kanni aramo hooyyoo qoonqoo san jijjiiramtee maal taate yaa tarabbii Oromoochu kadhatu Oromootu kadhata obbaleessa sadaqaa naa buusi jaa obbaleessummaan si kadhata
cal jalaa jetta yaa tarabbii jaamma deebee tarabbii naa kanni laa teebira kutee amma dura obboleessa jeemi fooyyeesseeti yaa tarabbii jaa si dileessuu deema bar ati kakishaa qabdu keetii miti bar kanyaattee keeti malee yaa tarabbii jaa tarabbiitiin si kadhata namni kun amma obboleessa rabbii sadaqaa naa buusi jaa aayyo sadaqaa naa buusaa jaan ala dhaabbatanii immaajin inni mana keessaa nyaateeti jaartiin subaataaf naa kaayi jaan subaataaf waafaaf naa kaayi maali kun inni ala beeleeti afaan keetiin si kadhachuu jira akkamiin oromoon kadhataa ta'e lafa isaa irratti kaan biti dhuftee daldaltu lafa isaa irratti milkooytu oromoon abbaa biyyaa ta'e maaliif kadhataa ta'uu danda'e laallibalaatu amaaraa kililli irraa dhufee kadhachuu ture dira dhaawwan qabeen nuti jaanii afaan isaanii tokkoon iyyan I don't know that shit iyyanii kadhachuu turan qunxaa baballoo takka uffatanii ban goojjee yeroo udaanuuf gattaan illee qofa birraan baasan qunxuma tana miilachi qabanii taa'ee udaanan baballoo goojjee adoona baanifam arra garuu faallaa ta'eeti oromoon tana mudatte jechuudha kuni gaafii keessa galuu qaba maaliif ta'e oromoon wannamee dhageeffatu jettan kadirree dhawaa dhalates haa ta'u kadirree dhawaa jiraatee yoo ta'e waan beeytanii isin hima ani gaafaan ijoollee waan hin beekurraa ijoolleen gandaa huccuu iidaa yeroo bitannu si galte yoo saahiba kiyyaa amma abbaan isaa ijoollee saahiboota kiyyaa abbaan isaanii fuudhee huccuu bituu taawaan geesse wajjin deemaanis isaaniif biteeti abbaan isaanii anaafis naa bita yoo abbaan kiyyaa ana fuudhee huccuu iidaa naa bituuf taawaan na geesse ijoolleen gandaa na hojii dhufte abbaan kiyyaa anaafis bitee isaaniifis bitaaf inni ijoollee gandaatii mijaanii bitaniif hanqam takka oromoon arjaa ture ilaala wanta namoonni beektan waan beektanis si yaadachiisu jira si galte huccuu idaatillee walii bita namni huccuu idaa lama sadii walii bituu ture ara takkitii bituun ulfaatee jira jechuudha gaafii keessa galee jira saahiba kiyyaa wajjin osoo taphannuu yoo Allah qanaan geessee mana isaanii bira jiraanne manuma isaanii seennee nyaanna kiyya naqamee taa'a waafa nyaanna dheenee saahiba kiyyaa wajjin keenya dheenee waafa nyaanna yoo kasaa mana keenya dhufnee kasaa kiyya laaqana kiyya wajjin nyaanne mana isaanii dheenee asii gizee kubbaarraa galle subaata nyaanna kasaasan social life bareedu takkaa ture arraan tan ammoo namni siree jala dhokeeffate nyaata nama dura abaluu dhufe abaluu dhokeessa nyaata siree jala kaa'u what that shit maali san kun hundinuu roorroo ikonomikaalii oromoo irratti godhame jechuudha hubatamuu qaba shira addaa waliigala akaraa gabaabatti wanni isinii fudhu shirri diree dhaawara deemaa jiru waa lama irratti hundaa'e waa lama irratti tokkoffaan oromummaa gaafii keessa galchuu oromummaa gaafii keessa galchuu gizee yeroon jedhu afran qalloo maqaa jedhu kana battinneessuu balleessuu afran qalloo maqaan jedhu kun diree dhawaaratti lalisaa ture manguddoon jajjabduutu waa'ee afran qalloo achitti utubaa ture seenaa gurguddoo qabdi diree dhawaaratti afran qalloo manguddoon gumaacha guddaa gumaachite qabdi maqaa afran qalloo jedhuun soo maqaa kana balleessuuf diree dhawaa tana somaalee jala yoo galchan noolee wanni jedhu guututti somaalee jala galte jechuudha ilmaan afran qalloo afran keessaa nooleen kuttee jechuun sadii qofa hafa gaafii keessa galee jechuun kana yoogaan joo nasiibaan jechuu osoo hin ta'in maqaalee reefu sinii meesan gartee garbaa annanoo jaldeessaa qaallicha balawoo kurtuu awwaallee biyyoo awwaallee gartee bishaan ba'ee bakkee halloo adaada ilaa hanqa hombolcha dhaquutti onanooleeti lafti tun oromoon ona qabdi saniifuu oromummaan gaafii keessa galuu deemti lafa nurraa fuudhuu deeman foon keenya muranii kophaa darbuu deeman oromoon iyyuu qaba dubbii tana iyyuu qaba oromummaan gaafii jala galaa jirti kuni amma kadiree dhaawara deemu jiru beeka yoo argee bahaatichi dabarre si galte ono jaarsootii fi kanatti qawween dhawaniiti ajjeesanii oromoo lafarraa kaasanii dubra isaanii gudeedanii hawwan isaanii gudeedanii si galte alaabaa isaanii dhaabbachaa jira jarti gartee koloneeffattuun wayyaaneedhaan hogganamtu warri ogaadeen wayyaaneedhaan hogganamu jechuudha ergamtuun ogaadeen ta wayyaaneen hogganamtu ogaadeenota kaan irraa gaafii hin qabnu nuti walitti obboleeyyan hammeenya isaaniif hin qabnu garuu ergamtuu wayyaanee gaafii keessa galchine jechuudha isaan kana ergamtoota wayyaanee gaafii keessa galchine hidhannoo wayyaanee irraa fudhatanii meeshaa waraanaa gurguddoodhaan oromoota harka qullaa jiru itti dhaqanii dhawanii ajjeesanii dhiira lafarraa ari'anii dhalaa isaanii gudeeduu kuni waan nama dhagayamuu qabu oromoon waan itti usuu qabnuu miti oromoon biyya keessa afaan qawweetiin bulfamu jira hayyee isaan saniif usanaa jennu oromoon biyya alaa kun maaliif use maaliif iyyuu dadhabe addunyaatti maaliif himachuu dadhabe maaliif kun ta'e foon keenyaa miti nu dhagayamuu qabu oromoon dantaa addaa finfinnee irraa qaba dirree dhawaanoo dirree dhawaan magaalaa finfinnee dursuu turtee bara
magaalaa Finfinnee qaroomoo hundaan dirree dhawaa magaalaa Finfinnee dursu turte. Wanni differensi hin jiru maali? Gita bittoonni nafxanyaa achi qubatan. Achi qubatanii goojjoo keessa galan. Dirree dhawaatti mana viillaa faranjiin ijaarrattee galti. Zamana viillaan Finfinnee hin jirre jechuudha. Qaroomaan dirree dhawaan Finfinnee dursee turte kan namni beeka. Eertiraa dhufanii bar daldala dirree dhawaa irraa meeshaa bitatanii obboleessoo. Kibba bar Gaambeellaa dhufanii dirree dhawaa irraa meeshaa bitatan. Asaayinaa warri keenya naggaadeedha. Si galte niin beeka daldaltoota. Achirraa dhufanii ilaa dirree dhawaa irraa meeshaa bitatan maaliif dirree dhawaa wiirtuu daldalaati. Oromoon lafa tana falmachuu qaba. Lafti tun tokkoffaa Oromummaa balleessuudha waan achirra deemaa jiru. Lammaffaa lafa Oromoo dabarsanii hambaaf laachuudha. Kana jechuun dhaloonni Oromoo fi Somaalee fuuldurallee akka wal nyaatu. Nama tokko waan inni hin qabne teetii yoo ta'een hulii waan san falma. Uummanni Isaa ispeeshaalii warri Isa jaamu kuni amala tokko qaban. Bakka guyyaa tokko horiin isaanii dheede lafa teenya jaanis hin falman. Isaan kun baabura wajji dhufanii beeka. Baaburuma wajji qubachaa deemanis. Ilaa hanqa erer huursoo amma lafa ona alaa lafa baaburri keessa dabru kana baabura wajji dhaqanii qubatan. Deebanii tiyyaa jaanis hin falman. Yoo maqaa gaarreenii maqaa mukkeenii hunda laalte. Taajjabbiifin halchoo dhaqee sarkama dhaqee si galtee ilaa erer kanneen keessa deemee ilaale. Maqaan lafaa yeroo ilaalu maqaa laga maaree tulluu maaree jedhanii maqaa Oromoo qaba. Kanaaf manguddoo halchotti manguddoo gurguraa takka walitti qabee itti harawaacee haaseesse. Waan akkana kana qorachuun jaaladha. Yeroo haaseesse jaarsi tokko hayyuu gurguraati maal naan jee abbaa kiyya bar laftitu maaliif maqaa Oromoo qabaattee hin jee eenyu jala bultanii hin jeen nuti Somaalee bulchiinsa Somaalee jala bullaa naan jee. Hayyuu bara adeeroo lafa tana yeroo ilaalu maqaa Oromooti akkami dubbiin tun hin jeen adeeroo. Jennaan dhugaa keeti lafti tun ona alaa turte naan jee. Ona alaa turte gaafa alaa fi noolee wallolani nooleen tumsan godhatee nuti gurguraa isaan wajjin ilma taaneen ooleef. Ala kana dhoyinee asirraa kaafnee nooleen nu qubsiistee je lafa tana nooleen nu qubsiisee abbuu torba abbuu saddeet lakkaawwannee jirraa lafa tana irratti waan jaarsi noolee gurguraa naan jee amma kun. Saniifuu abbootiin teenya gaafas Oromoo ite arramoo nuti hidda keenya ka dhugaasan barbaannee Somaaleet deebinee lafa tanallee lafti nutu irra jiraate eegee jiraanneefuu teenya duraan Oromoon jiraatus duraan isanii arra teenya Somaalee jala nu galuu qabdi jennee akkasitti bulchiinsa Somaalee jala galfannee naan jee. Si galte lafa Oromooti. Zamana mootummaa chaartaraa filmaata tokko malee referendama tokko malee ka Oromoof murtooyte isaaniif kennamte jechuudha. Si galte kana ragaa namoota hedduu hawara birkad kan hin godhellee ni qaban audio. Saniifu Oromoo falmuu qaba lafti tun lafa Oromooti. Darbarfamtee kan namuun qabdu lafti federaalaa jedhamtu addunyaa irra jirtu sirna ittiin wal bulchaniitu sirna federaalaati. Oromoon bahaa dhihaa viidiyoo kana laaltu dhimmi Oromoo kun si cinquu qaba si yakkuu qaba. Oromoon lafa Harargee bahaa ona jaarsootirraa lafa gurguratee ka'utti hin jiru adeeroo. Lafa gurguratee ka'utti hin jiru. Humna afaan qawweetiin ajjeefamtee dhiirtii lafarraa ari'amtee dhalaan isaanii gudeedamaa jirti. Uummanni alaabaa isaanii fannifatee. So nu dhagayamuu qaba. Kalee Oromoon lafa isaa maallaqa xiqqaan hin gurgurachuun qabu jettee ijoolleen dirree dhawaatii fi Harargee baatii fi baadiyyaa Oromiyaa guutuurraa fincila kaaftee lafti Oromoo gurguramuu qabduu gatii xiqqaadhaan qotee bulaan lafa isaa gurguruun qabuu jaanii ka'anii fincilan. Arrammoo gurgurtaa bira kutteeti afaan qawweetiin nurraa fudhachaa jiran. Hayi uummanni kun nama gurgurtaaf booyanii akka waan qishnaa nu gootuu gartee wayyaaneen uummanni kun gurgurtaaf booyanii afaan qawweetiin irraa fuudhan jaanitti ogaadeen kana nuti diran jechuudha. Arra isaan mallatteessanii boruntaa hidhannoo guddoodhaan ummata irra bobba'u. Maali waan akkasii fokkota Oromoon kana akkamiin falmuu dadhabe? Ani waa'ee siyaasaan beeku. Waa'ee Oromummaa irraa hin haasoo jiran. Waa'ee Oromummaa wanna quuqu Oromummaan baduudha. Oromummaa baduu deema bakka tan. Lafa Oromootiif baduu deema. Oromummaa diigamuu deema. Oromoo adda diiduu deeman. Si galte waan afran qalloo joo adda battanamuu deema. Adda faca'uu deema jechuudha. Si galte lafa san adda facaasuu deeman. Soof Oromoon kana falmuu qaba. Oromoon akka Oromiyaatti bahaa dhihaa kaabaa kibbaa. Si galte Oromoon lafa Oromooti dirreen dhawaa Oromiyaadha. Ka Wallagga jiru, ka Iluu Abbaa Boor jiru, ka Jimma jiru, ka Arsii jiru, ka Baalee jiru, ka Harar jiru, ka Wallo jirulleen lafti tun lafa isaati. Walqixa qaba lafa san. Lafa Oromoo amma taatetti. Saniifuu falmuu danda'u qaba, falmachuu danda'u qaba. Lafa Oromiyaati. Lafa qaroomaati dirreen dhawaa. Wiirtuu daldalaati. Saniifuu waan laayyootti ilaalamuu qabu miti. Federaala lafti jaamtu jirtu lafa Oromoo an akkaan beekutti kitaaballee barreesseetiin jira waa'ee kanarratti
yoo rabbi jee magaalaa lakkuttiin barana eebbisiisu ta'a. Dirreen dhawaa ona afran qalloo lafa Oromoo ona afran qallooti. Lafa Oromoo ona afran qallooti dirreen dhawaa zaasit. Lafa Oromoo tasabaaf sablammoonni Oromoo wajjin wal jaalalaan qubatee irra jiraatu jechuudha. Lafa Oromoo tasabaaf sablammoonni Oromoo wajjin wal jaalatee kabajaan irra jiraatu jechuudha. Dirree dhawaa jechuun. Wanta himuu feenagaa. Maaliif arra opidiyoon maal gooti bulchu jirraa dhugaadha. Arraani kantiibaa maayara biyya bulchu jiru dirree dhawaa bulchu jirraa egalee kaabineen guututti warra hojii baranne. High school irraa egalee elementary irraa egalee high school irraa ilaa university haramaatti lama gurbaa bulchu jirullee harama university wajjin baranne. Ibrahim. Hunda hin beeka ijoollee bulchu jirtu. Dhugaa ijoollee teenyaa bulchu jira ijoollee teenya san eenyu hoggonu jira. Manguddoo ta'ee gaafate aboo alhamdulillah rabbil alamin ijoollee teenyaa nu bulchu jira yaa rabbii keenya galatoomi jaa. Manguddoon biyyi jiruu ilaalte. No! Ijoolleen teenya mindaa fudhachuuf achirra taa'u jirti. Mindaa fudhachuuf. Hogganti gubbaarraa ajajni dhufa. Gaafa kaan dirree dhawaa tana lagaarree beenaa ganda gaaraa beenaa qabrii ijoollee beenaa saabbiyaan beenaa malkaa jabduu beenaa ganda rigee beenaa siigaltee ganda garaadaa beenaa dachaatuu beenaa moggaasni kuni moggaasa afaan Oromooti. Guggubaa beena. Arra wanni san baduu qabaa moggaasa Oromoo waan ta'eef baduu qabaa Oromoo ka Somaalee sakkan taane niwutiraala waan ta'e tokko moggaa'uu qabaa. So akkamtu goona 01 02 03 04 goonee afaan Amaaraatiin moggaa'uu qabaa jedhaniiti ajajni gubbaarraa gad dhufe jechuudha. Abbaa isaa irraa. Ijoollee teenya kaabineerii jirtuun gaafadhe adeeroo maali dubbiin tuni namni keenya akkam isinitti dhaga'amne naan bara adeeroo gubbaarraa dhufe ajaja gubbaati. That was the answer. Deema kitaaba jawwiimu jarrabaa dubbisan ajaja gubbaati siin jaan. Siigalte so dubbiin tuni dubbii gaafii jala garuu qabdi ijoolleen teenya bulchuutiin jirtu hoggansarra yaa jiraattu malee nama biraatu marii harkaa qaba. Makiinaatti nagaa mariin deemanii mire duubarra yoo taa'es namni san barnuma deema bakka san garuu abbaa biraati marii ka'oofu jiru nama biraati Oromoon keessuma taa'u jirti gartee makiinuma deemu jirtu keessa taa'u jirti malee harkaa qabu marii nama biraati. Saniifuu waan sun beekamuu qabdi irratti dalagamuu qaba maqaan lagaarree jiru arraan tana badee 08 ta'ee jira maqaan ganda qoree jiru badee 04 ta'ee jira maqaan malkaa jabduu jiru badee 01 ta'ee jira yeroo kubbaa taphattan ijoolleen dirree dhawaa asirra jiraatanii yaadatan malkaa jabduu fi lagaarree taphate qabri ijoollee fi dachaatu taphate moggaasa akkanaa kana dhageessan malkaa jabduu fi maarree taphate arraan jiru san 01 fi 02 taphate jaan eenyu kubbaa qabaarra 08 fi 04 qaba. Lagaarree fi ganda qoree qabachaati bar moggaasnaan kan takka jijjiirame maaliif jijjiirame naani arra afaan Amaaraa deebisanii boroo akka isaan hin bijjaa afaan Somaaliif deebisuuf maaliif mishina dheeraa qaba manni kun Oromoon immoo falmuu danda'u qaba. Awwanni waan kana irraa dubbadhu fakkeenya tokkoon isinii kaasa obboleeyyan. Namtichaatu osoo rafu jiru hantuunni dhufee isarra dabaree goda seene hantuunni dhufee isarra utaalee goda seene. Arkeeti ka'ee ulee fudhatee goda kana goda qullaa dhawee iyyee ollaa fiyyaan iyyeeti ollaa fiyyaan maali jaani ollaan dhufanii hantuutaatu narra dabaree goda kana seenee jeeti goda dhawa aboodhiis rabbii jee jaanii maal taate hantuutaa narra dabaree goda kana seenee duuba hantuunni kute hantuuta maaliif loltaa jenna lakkii maallaqa narraa nyaataa huccuu narraa nyaataa waa hunda narra balleessaa na cinqee garuu amma goda kana seenee duuba amma siyuu seenee kute maa iyyitee maanu yaamtaa jaaniin yoon akkanatti iyyee ka'ee uleedhaan boolla sana tumne Boroonni horeetti narraas deebi'a ammas. Badii narra hojjetu san deebi'een narra hojjeta. Yoon amma goda kana tume uleetti asin bahuudha. Wanni san godheef. Saniifuu Oromoon dabarte gundoodha taafte guddoodha jetti Oromoon. Dabarte ta fuulduraatti maaltu godhamuu qaba. Lafti tun akka jaakan kanatti yoo baatti sidii keessatti Somaaliif akka namtu taate Oromummaan gaafii keessa galti lafti Oromoo gaafii keessa galti. Jabuutiin nurraa fuudhamuunu nutiif mada. Ummata Habashaa ka biyya bulchuuf umaatti hin fakkaatu. Nuti nurraa fuudhanii isaaniif kannuun san nutiif madaabar. Saniin dubbanne harkaa qabnuu dhabu jira amma tanaas dirree dhawaatti aana. Osoo jiruuti maal karam dhufanchu ilaa Awaashitti dhufuu deeman imaammata Ziyaad Barree ka dur kaatisen garte sanitti si deeman jechuu. Wanni abbootiin teenya itti dhumte maali? Arra dhaloonni ammaa maal godhuu qaba maaltu nurraa eeggama? Ani siyaasan beeku waa'ee siyaasaan beeku caaseeffama biyyaa ka jiru immoo hin beeka. Amma biddoon akka reefuun tani jeesanii dirreen dhawaa magaalaan akka magaalaatti yoo laalle waan isinii ibsu fodhu jira. Akka magaalaatti
barcuma muudamaa 117 qabdi. 117. Kana jechuun araddaa 9 qabdi. Qabalee jechuun araddaa 9 araddaan takkittiin muudama 13 qabdi. Araddaan takka muudama 13 qabdi. Muudamni 13 kun qabalee 9tti yoo baay'isan ni beekama kursii 117 akka ta'e. Kursii 117 kanarraa raadiyoon meeqa qaba akka bulchiinsaatti? Kursii 29 qaba. Taa'umsa 29 qaba jechuudha. Somaaleen 45 qabdi. Raadiyoon 29, Somaaleen 45. Amaarri Dabub 12 qaba, Amaarri 26 qaba. Tigreen 4 qabdi, Adareen takka qabdi. Adareen takka, Tigreen 4, Amaarri 26. Uummanni kibbaa Dabub 12 qabanii, Somaaleen 45 qabdi kursii muudama jechuudha. Haala kanaan Oromoon biyya bulchuu jira jechuuf hedduu ulfaataadha. Wanni isinii mujjiru. Fakkeenyaaf bulchiinsa yoo ilaalle fakkeenyaaf hojii gaggeessaa yoo ilaalle hojii gaggeessaa eenyu hojii gaggeessu jira. Araddaalee hojii itti gaafatamaa taate OPDO'n jechuudha. Meeqa qabdi? 2 qabdi. 04 fi 08 ganda qoreetii fi lagaarree jechuudha ka bulchitu. Somaaleen meeqa qabdi? 3 qabdi. Malkaa Jabduu, magaalaa Cabxuutii fi ganda garaadaa. Araddaa 3 tana Malkaa Jabduu, magaalaa Cabxuutii fi ganda garaadaa Somaalee bulcha. OPDO'n lagaarreetii fi ganda qoree bulchite jechuudha. Dabub uummanni kibbaa Qafiiraa fi Dachaatu uummata kibbaa bulcha. Guraagee bulcha jechuudha. Hara biraatiin Qafiiraa fi Dachaatu walitti Guraagee bulcha. Amaarri araddaa 3 bulcha. Kaziiraa isaanii bulcha. Ganda qoree isaanii bulcha. Addis katamaa isaanii bulcha. Kaziiraa isaanii bulcha. Saabbiyaan isaanii bulcha. 03, 02 fi 05 akka jaanii jechuudha. Isaanii bulcha. Haala kana amma bulchiinsa irratti jechuudha. Barnoota irratti yoo ilaalle barnoota akkaataa barnoota itti bal'isan qabalee araddaa hundatti bakka bu'aa barnootaatti jira. Barnoota araddaa sana irra bal'isuudhaaf aangoo namaa kennamtu. Sayyoo ilaalama fakkeenyaaf OPDO'n 2 qabdi ammallee. 03 fi 04. 03 Kaziiraa. Kaziiraa keessa Oromoon hedduu akkamiiga. Bakka sanatti barnoota Oromoo bal'isaa jaaniin. Lagaan reefaa kasilaa Oromoon jirtu Sodeephaa qaba barnoota bal'isuu san. Sigalte? Kaziiraa fi ganda qoreetti kannan Oromootti 2 itti kannan. Somaaleettu meeqa kannan? 5 itti kannan barnoota bal'isuu. Araddaa 5. Fakkeenyaaf Malkaa Jabduu Dachaatullee Qafiira Somaaleedha barnoota itti gaafatamaan. Lagaarree Somaaleedha itti gaafatamaan. Magaalaa Cabxuu Somaalee, ganda garaadaa Somaalee, lagaarreetii Somaalee, Malkaa Jabduu Somaalee. Araddaa 5 Somaalee bulcha barnoota bal'isuu. Akka hin fedhanii nama isaanii tajaajilan jechuudha. Namni keenya isaan jala bu'achuu. Gaafiidha tunis. Nageenya furadhaa ammas waa'ee nageenyarra. Fitinnaa xaxitaa jaanii isaan fitinnaa xaxitaa. Yoo ilaalte amma duwwaa 4 fi duwwaa 8 qabdi Oromoon. Ganda lagaarree fitinnaa xaxitaan Oromoo. Ganda qoreessa Oromoodha. Lamaan ni beektan warra direedhaa. Somaaleen 4 qabdi. Malkaa Jabduu, Saabbiyaan, magaalaa Cabxuutii fi ganda garaadaa. Malkaa Jabduu, Saabbiyaan, magaalaa Cabxuutii fi ganda garaadaa Somaalee bulcha. Nageenya araddaa 4 bulchan. OPDO'n araddaa 2 bulchiti. Haala kana gaawwanni jiru amma wanni irra dubbachuu jiru jechuudha. Muudamni kun maaliif ta'e akkana maaliif ta'e? Kursii 29 qabaannee 45 nama qabu wajjin akkamitti? Heddumni namaa keenya osoo ta'e jiru, lafti osoo keenya ta'e jiru, abbaan biyyummaa mulqamee akka keessummaa maaliif lakkaa'amne nuti? Akka keessummaatti maaliif lakkaa'amne nuti? Deebanii walqixa bulchuu jira Somaalee fi Oromoon ija wanni san. Kunis gaafii keessa galee jechuudha. Isin galee? So ani wanni jechuu jiru karaa gabaabatti siyaasa irraa illee hedduu haasa'uun barbaadu. Siyaasa Oromoo dhimma Oromoo laachisuu irra ni haasa'an. Siyaasni irraa haasa'ine siyaasa dhaabbolii Oromoo. Dhaabbolii kun kanaa kun kanaa kun kanaa kun burtukaanaa kun muuzaa kun dinnichaa jee dhaabbolii Oromoo irraa haasa'an. Amantii Oromoo irraa kun timaantimii kun shunkurtaa jee irraa haasa'u. San abbootii haasa'u namoota haasa'uun qabdi isaan qabdi. Ani immoo dhimma Oromoo irraa ni haasa'u. Aadaa Oromoo irraa ni haasa'u. Afaan Oromoo irraa ni haasa'u. Kana ol bira kaayyanna jechuudha. Dantaa Oromoo irraa ni haasa'u. Ammoo wanni haasa'u jiru dantaa Oromooti. Oromummaa badaa jira. Oromummaa gaafii keessa galaa jira. Oromoo dhumaa jira. Oromoon osoo arkuu dhaga'u jira. Oromoo dhawamu jiru. Dhiira Oromoo ta biyya ari'amtee jaartiin jalaa gudeedamaa jirtu. Ilmaan dubaraa jalaa gudeedamaa jiran ni dhaga'e. Sigaltee maaliif ta'e kun callisuun maaliif ta'e? Ka biyya keessa afaan qawweetii irra jira. Hayyee saniif usee jennu. Ka biyya alaa hoo maaliif usee? Gaafiidha jechuun kunis.
Oromoon Wallagga jiru, Oromoon Jimma jiru, Oromoon Iluu Abbaa Boor jiru, Oromoon Boorana jiru, Oromoon Gujii jiru, Oromoon Baalee jiru, Oromoon Tuulama jiru, Oromoon Wallo jiru, Oromoon Harar jiru. Lafti tun lafa isaa dirreen dhawaa wal qixa qabna wajjin. Lafa tana falmachuu danda'uu qabna jechuudha. Hambita akkamii fudhattu osoo nuti jirru? Arra iyyuu danda'uu qabna. Yoo nuti arra falmanne murtiin boroo kan namtulleen gaafii keessa galti. Ija addaatiin firaan walaan nutti hin daban jechuudha. Qooda keenya nuti maal gumaachuu qabna arraan tana jechuudha waan kanaaf maal gumaachuu qabna akka idil addunyaatti Oromoon jirtu maal gumaachuu qabna waan jedhu kanarratti ani amma wannin irraa haasoo barbaade jechuudha. Dhimma Oromooti Oromoo badu jira lafa Oromootu badu jira iyyuu qabna iyya dabarsaa waan jedhuun dubbachuu barbaade. Gaafii yoo qabaattan gaafii qabdillee naa barreessaa serious issue waan ta'eef irra dhimma siyaasa biyya teenyaati. Kana waa'ee kanarra wanni irraa haasoo dandeefis gaafaan biyya tureen kitaaba fuula 300 fi wayii barreessee jira waa'ee dirree dhawaa irratti. Dirree dhawaa Onaa Afran Qalloo jaa taayitilli isaatu. Soo lafti lafa Onaa Afran Qallooti lafa Oromooti jechuudha. Lafti Oromiyaa bahaati. Kitaaba isa yoo rabbi jee magaalaa lakkuutti fuuldura kan hin eebbisiisu ta'a yoo rabbi naa laaffise. Sanirraa waan